murteen keessan maali? Shartii kee baluu waan sirrii hin taane. Hayyee taate. Ayyaa Niikoolaa. Duydi ummata kaa faana waraansa cuubii keetiin guutame. Gocha kee isa haqan hin qabneen fagoo deemtee jirta. Fagoo deemuu kee kanaatu anaaf dallansuu koo gara kee erge. Yeroo hundumaa gama diinaa keessaa jiraachaa turte. Diina biyya alaa jira waliin tumsite. Turkii dura nama dhaabbate hunda ati isaan cinaa dhaabbatte. Ammoo yeroon habalee walqixxummaa geesse. Adalet pusadı vaktin geldi. Lakki yaa Usmaan, wal ta'uudhaaf jecha kanas dhufne waan akkanaa hojjechuun si malu. Aayaa Niikoolaa. Jehe. Osoo lubbuu koo asitti hin kadhanne naa kadhachuu dandeessa. Milkooytee jirta. Ani kan gaheen jira. Homaa kun waa lola keessa argamu. Tokko ni milkaawa. Tokko ni hoggawa. Ammoo waaniin ruuhii ta'etirraa taate fuudheef an akkaan gammadaadha yaa Sayyid Usmaan. Ani amma asittiin du'a. Sana booda Roomaan waraana guddaa asirratti ergiti. Ni garra gurraacha gaarmina isaatiin beekamu. Dachii tanarra yeroo miila isheetiin dhiittu waan ummanni yeeyyiin kun hojjetu. Nin dhagee sagalee hirpha isaanii kurfaa'een jira. Haa dhufanii. Dhugaa tahee haa dhufanii. Dachiin tun nama hiriyyummaaf jecha dhufaniif biyya nama xilaatoonfannaaf dhufuuf qabri. Gurraachi hidhamaa ta'ee fuuldura yeeyyii dhandhabsiiftuu taateetti murtiin qabu. Hafuurri fokkotaan akka keetii baafatu miidhaa miidhamtootaati. Dhumtee nama miidhuu habalee walqixxummaatiin ajjeefamu. Yeroon geesse. Sayyid Usmaan yoo dhiheessin keessan xumurame lola balbaluu isitti kaate kana Qostantiniyaatti himuun barbaada. Lakkii eeggadhu.
harka qullaan deemini. Gara mootichaa kannaan xiyya haa taatu. Osman lolli kee mootummoota waliin